Ashamaa akkam jirtu hordoftoonni Qeddoo YouTube. Qeddoo YouTube subscribe like gochuun jajjabeessaa siniin jechuudha. Guyyaa har'aa jechuudha wanta baay'ee nama gaddisiisutu biinii hiriyaa biraan fa'ii mudateetoo jira jechuudha. Egaa yeroo biraa ganamaan hin ba'u, har'ammoo ganamaan akka inni ba'edha. Akkasumallee mootoraa fi bajaajiin akka warra kutedha jechuudha. Akka fakkaatutti biiniidhuma natti fakkaate garuu adda hin baane poolisiin ganaa hordofaatoo jira eenyu akka balleesse jedhaniitoo jiru jechuudha. Marrajaa funaannachaa jiru fakkaata. Haa ta'uyyuu malee dhugaa dubbachuuf baay'ee na gaddisiise jechuudha. Yeroo tokko beektu namni kanuma hojii ofiisii yeroo argatus ni jira jechuudha. Maaliifi dhugaa dubbachuuf anaan baay'ee na gaddisiise jechuudha. Isa kanas immoo achitti egaa kan inni kufe daandii addabaabayitti jedheetu jira jechuudha. Gaabutta jira. Haa ta'u malee mataan isaa akka malee rukutamee ija isaallee jechuudha waaqatu isa baase jechuudha. Motorri immoo inni fuudhee ba'e immoo akka kan abbaa Abiraam ta'edha jechuudha. Baay'ee tokko achitti dhiphachaa ture. Abiraam Seddanni obsaala seenin qaqqabeedhee jira jechuudha. Iyyuun fa'i jechuudha. Nagaadhum qabdu fayyuma qabdu Kaaleeb sun naguma moo fayyum qabdu moo sin dhugaa rabbii amma lakkaa jookoo lakkaa sammuu isaaniitu irruu xiqqoo baay'ee gadi fagoodha jechuudha. Kan akkasittiidhaan iyyuu gaa'ela yeroo taayuu jeeqaa jiran jechuudha. Mucaan jara warra bajaajii keessa jiran isaan rukutamaniidhaaf jedheetu isaan yaadaa jira. Lubbuun namaa yoo bahe akkaman ta'a jedhee yaaduu danda'a. Maatiin kana hin beekan. Motorri haadha ishee harkaan kitkitti jettee caccabde jedhan. Bajaajiin illee baay'ee miidhamteedhaan dhiigni akkasittiidhaan kan isaa keessattuu goodaa irratti kufee waan ta'eef akka malee waan ta'eef dhiigni dhangala'eedhaan. Abiraam iyyuu ennaan arguyyuu ani baay'ee sodaadhee rifadheen jechuudha. Mucaa dhukkubsatee ciisu mucaa yaaddoo meeqa keessa galu isa iyyuu ayizoo hin fayyita jedhanii isa isaan yaaluu dhiisanii jedhan. Abiraam dhugaa dubbachuudhaaf akkatti inni wittisaa jiru jechuudha. Abiraam kun dhugaa baqa maaliin siniin jedha gara laafessa isa dhumaa gara laafessa jechuudha dhugaa rabbii. Iddoo gaarii dhaqxaa lafa gaarii dhaqxee ilaalamuu dandeessaa. Biyya kanaan alatti sammuu keessatti yoo gadi dhiigni dhiigeera ta'ee rakkoo guddaa sirraan gahuu danda'a. Amma waan kuftee amma waan yaalamtee fi homaa sitti dhagahamuu dhiisuu danda'a. Bullee sitti dhagahamuu danda'a jedheeni jechuudha. Isa dhugaati jechuudha. Wantoonni garaagaraa amma fakkeenyaadhaaf gaafuma billaan tokko nama kuteera ta'ee buleetu namatti dhagahama malee yeroo sanaaf namatti hin dhagahamu jechuudha. Ilaalamuu qaba jechaa ture jechuudha. Innis nuti si xeenaa xaabiyaa kan mangistii geessine jechaa jira jechuudha. Iyyuun kun jechuudha. Sinamma jechuudha warri akkattiidhaan wakabaa waa'ee jireenya namaa keessa seentanii bukeessaa hooltan jechuudha. Gilli geessitanii seeraan ilaalchisuu dadhabdanii xeenaa xaabiyaa geessitanii mucaan immoo hin barbaadanii ganaa akimii hospitaalarraa gara hospitaalaa deemuu hin fedhu jechaa jira jechuudha. Hordoftoota dhugaa rabbii maal jedhu isinitti fakkaate mucaa cinqatee amma kanaa keessa jiru jechuudha. Jaalallee dubaraa qabda jedhuun jaalalleen mucaa du'aaf jireenya gidduu jiru yaaddoon cinqatee itti nam'eeni gana jaalallee qabdu jedhuun waan ta'e qaba. Kaaleeb sun jechuudha dhugaan siniin jedhee jechuudha fooniin guddate malee umuriin guddate malee sammuun isaa xiqqoo wayii waan ta'e meeqa yaadu wayii keessa isaa jira himadhuka wanti si cannaquu qabda maalidha maaliin wanta akkanaa waan dhiphatuuf qaba achi nama rukutee dhufe bakka. Achi isaan akkam ta'anii isa gaafatu maal keessa jiru hospitaala keessa jiru baay'ee miidhameera baay'ee maal ta'eera takkattuu immoo omaan jedhanii warreen isaan yaalan qabu nu immoo kan nutti bilbilee akkasiidhaan achi geenyee argannu kan godhe dubartii wayitii bilbila keessa kan fuudhee ishiinis illee bilbila ishii nuu kenniteetti isa rakkoon qabu garuu jechuudha akkamittiin hiriyaa jaalallee qabda jettanii gaafattume achitti.
inni maal jedhan sitti fakkaata yeroo kana yeroo sana gaafattanii miti jedhan jechuudha. Waa meeqatu jira waan yaadda'u fedhe namuma Yesuus galatan jettanii jilbeeffattanii gadi jettanii magana waa'ee kana haasoftan beesin nagaashii ta'edhuun immoo jechuudha mugana maqaa Yesuus beesin eenyu akka taate beektu Abrahaam bira nageessi jettee kan dura dhuftee yuusan tal wayii gidduutti dhuftee Ermeellaanii Abrahaamiin gaala ishii diguuf jettee immoo deebisee immoo numti immoo beeniin immoo kan ashaangulleetti diimtuu wayii bitee kennee fi wajjin yeroo jaalala wayii dabarsan ishii fa'ii gaafatu jechuudha. Ishiin immoo Abrahaamidhaa fi hiriyaadha jechuudha. Abrahaam iyyuu jechuudha jedhe Iraaniin akkas jechuudha. Hiriyaa dubartii qabda jedhaniin jechuudha. Maaliin isin garuu wakabdoota dhugaan sinin jedhen taatasen intaani dhugaa waaqayyoon ta'an muluu isaaniyyuu ta'an dhugaa rabbi yaa dhugaa rabbi ani yaa waaqayyo akka isin isin jiraachisaa jiru akka hojii keessaniif osoo hin taane waaqayyo akka garramummaa isaatiin ijoollee kana jiraachisaa jira isa dhugaan sinin jedhe isannaa kan wakabuu jalqabne maadhiis na'eetas keessattis wakafu ooluu keef jedhan yoo gadi jedhanii jilbeeffatanoo yoo maal jedhanoo yoo galateeffatanoo mee gana hargattu kan hojii keessanii yoom ga'e hin tuqamne sin gana mana tokko keessanii seena isa dhugaan sinin jedha sinitti fakkaate malee deebi'aa gara fuula rabbiitti deebi'aa galaa bakka jireenya namaa keessaa baa jireenya namaa keessaa mee maal masir rakkise mee maaltu sin dhibe mee waa'ee nagaasaa waa'ee yaalasaa maaliif hin yaalchisiin asinaa yaalchisu yoon jedha baarsisa ani dhugaa dubbachuudhaaf obboleessa keenya si haa fayyisu fayyi warra hospitaala galanillee haa fayyanii sara booda bakka Abrahaam kuni bakka callisii ofii keetiif of kunuunsi nuti yaalchifna warra hospitaala keessa jiranis jedheetu jira akkasumallee bilbila iPhone caccabdeetu jirti jedhanii baga caccabee hin binnaa jedhaniitu jira jechuudha gurmoomne sii binnaa lubbuun kee ba'uu isaatidha jedhaniitu jira jechuudha na dhugaa kan akka Abrahaam asirratti garaa kuna nyaatee hin jiru ayizoo koo wandime ayizoo obboleessa koo ayizoo jechaa kan ture karraarra'aa ture isadha jechuudha ishiin kan muluun ishii waa kabdoota ani wanni sana fa'i nan jibbe Kaaleeb sana jechuudha nan jibbe nini wanta ta'e keessa jiraadhame wanta ta'e dubbachuu barbaadee waan hin dubbanne wayii keessa isaa jiraadha otoo Abrahaam dhiisi bakka ani cinqama keessa jira jechuu baatera ta'e inni ganaa mucaa rakkisaa jechuudha Yesus fooniin guddatanii sammuun xiqqoo nu oolchi ameen jira nu oolchi innaa jechuudha innaa si haa fayyisu waan fayyina keetidha inni biraa immoo Abrahaam erga biraa ba'ee akkamii warrachi keessaa daa'ima moo nama gurguddaati moo yennaani dubartootadha bulcheen kun jechuudha maan jedhama ta'e jechuudha innaa gurguddoota warra magaala qabanidha warra jireenya qabanidha jechaanii ture omaan jedhanii jechaanii ture inni kun iyyuu maal jedhaaniini miidhamaniiru yaalamaadhuma jiru jechuudha akkatti inni waa qabu yaa waaqa koo amma mee oduun afeera maal taataniittu isinii oduun mi'a afeera duratti dubartoonni walitti gaggaragaltee jechuudha oduu kana jechuudha isa baddaa isa gammoojjii walitti fidanii odeessu turan amma oduun baadiyyaa keessatti yoo afeera yeroo ammayyoo meedha yeroo sana xale maal jedhama sana xale jechuun yeroo baratameedha jechuudha yeroo oduu miti maal lukus jettu achi fasee maaltu sin dhibame ani dhugaa dubbachuudhaaf akkatti waanan godhuun dhabee as taa'ee jechuudha mucaa lubbuu isaa waaqayyo oolchetti ganaa jaalallee qabdaa wanti si yaaddeessu jira maalidha inni mucaanii warra rukutee dhufee yaadaa jira warra rukutee dhufee warra walitti bu'anii bajaajiin akka maleetti gabbaxamtan jettan keessattuu Kaaleeb jechuudha illee haa tokkitti hin jirtu motorrii ennaa motora sana hojjechiifne Abrahaamii bajaajiinis namni jechaa jira shikitti jettee baga shikitti jette lubbuun nama ba'uun barbaachisaadha bajaajiin boru haala ta'een bitamuu dandeessa garuu lubbuun namoota ba'uun waan guddaadha waaqayyollee warra sanallee
uma tokko yuusaan hin godhiini. Seexanni immoo gaafa nama lakkaftu ganamaan nama kaafteet oliif ganama kaachifti. Inni hin bahu sa'aatii 4 gadi manaa gadi hin bahu. Inni bilbila kaasuu dinnaan mana yeroon bilbilu har'a ganaamaan bahe naan jedha warri manaa jedhe gaabira. Eeshi. Innaa kunuunsuu qabdu gara maatiitti galchuu qabdu haadha biratti galchuu qabdu jechuudha. Kan akkaadhaan jiru waan ta'eef jechuudha. Innasa kana siniin jechuun jaalladha. Garuu dhugaa dubbachuuf baay'ee nama gaddisiisa siniin jedha. Kanaafiyyuu kana ilaaltanii jireenya namaa keessaa baatanii deebitanii gara mana keessanitti galuu qabdu. Hojii keessantu kanatti itti fidaa jira waan ta'eef jechuudha. Dafaa harka keessaa fudhadhaati gara jireenya keessanitti deebi'aa siniin jechuun jaalladha. Lissa'aa seenaa akkasitti malee siniif hin ta'u. Dhugaan siniin jedhe hin bareedu jireenyi keessan. Boo'ichi namaa sinirra jira. Dhugaan siniin jedha. Yuuti baroota buttaa jira.